Namoonni buuka akkaawuntii keessanii baafattanii obboloota keessan akkasuma immoo abbaa manaa keessanitti daftara isaa baafattanii yeroo asii maallaqni keessanii isiniif galuu seef yookiis immoo akka irratti isiniif galmeessisanii fi itti kennattanii kan dhuftanii of eeggannoo akka isin taasiftanii fi isiniif viidiyoo kana hojjechuu barbaadee jira jechuudha. Maaliif isin fayyada kan tokko miidhame darbee inni itti aanus immoo miidhamuutiin qabu namni walirraa barachuutiin qaba. Miidhama tokkichatti namni hundumtiyyuu deddeebi'ee too'i itti miidhamuuti hin qabu isiniin jechuuti barbaada. Egaa obboloota koo kaleessa akkaawunti baankii keenya irratti yoo maallaqa keenya galfanne rakkinni nurratti uumamuuti dhiisuutii danda'a. Amma immoo maalluu qabattee dhuftee wanti aaraan maaltu jira jechuuti dandeessu. Viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Sana booddee immoo yaada qabda illee barreessaa isiniin jedha. Nagaa isin daganne lafa jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u. Hordoftoota kennaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii hannagaadha isiniin jedha. Lafa jirtanitti illee nagaa guddaa qabaadha isiniin jechaati. Hara kan dhuftan immoo nooraa anaa dhufu isin jaalanna. Aniif manni koo subscribe gochuu like share gochuuti hin dagatinaa isiniin jechuuti barbaada obboloota kooyi. Egaa kanatti aansee wanti ani dubbachuuti barbaadu jechuudha. Namoonni hedduun keessanii maallaqa keessanii sababa maallaqaatiin abbaa manaa keessaniin kan walitti buutan obboloota keessaniin kan walitti buutanii hedduun keessan jiraachuuti dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hammaa kanatti obbolummaan badee jira jechuudha. Maallaqa qofa maallaqti namoota hedduu walitti buusaa jira. Abbaa manaa fi haadha manaa walitti buusee gaa'ela namoota hedduu kan diigatii jiru sababa maallaqaati jechuudha. Namni gaafa gaa'ela isaa dhiisee obboloota isaa yookiis maatii isaa dhiisee gaafa ba'u karoora qaba jechuudha. Karoorri karoorfatanii biyyaa ba'an immoo gaafa walirraa goru dirqama walitti bu'uutu jira waan ta'eef iyyuu gaafa walitti bu'e immoo namni karaa danda'uun jechuudha kan inni miidhaa namarratti geessuu danda'u, kan inni nama miidhuutii danda'u. Micayyoo tokko irratti daba hojjetame tokkoon isinitti hima jechuudha. Micayyoon kun akkuma keenya hojjettee of jijjiiruudhaaf biyyarraa gara Saudi Arabiyaa dhufte jechuudha. Micayyoon kun biyya Saudi Arabiyaa kana keessa waggoota hedduudhaaf kan ishiin turte. Sana biraanii micayyoon kun gaafa achi geesse maal jettu waciitti deemte hunduma isaa ofirraa baaste. Sana booddee buuka akkaawuntii ishii irratti maallaqa ishii walitti qabachuuti eegalte jechuudha. Gaafa kana obboleessi ishii maallaqa kana asirratti walitti qabdee omaayyuu si fayyadu. Kanaaf amma hati dhuftutti maallaqa kee kana ittiin hojjedha waan ta'eef iyyuu maallaqa kee kana anarratti ergi birrii yaadataa waan ta'eef ittiin hojjedha. Gaafa inni jedhuun lakki ani karoora nan biyyaa ba'ee ofii kiyyaa fi jalqaba irratti gadi dhaabachuu qaba waan ta'eef iyyuu mana ijaarradhaanii yookiis immoo mana bitadhaanii. Kanaaf iyyuu maallaqa kana ani siif hin kennu yeroo kanatti akkamitti akka hin galu beeku biyya namaa keessa jettee obboleessi ishii kana gaafa kana deebiftuu fi obboleessi ishii kun micayyoo kana ciniinetti qabe jechuudha. Akkaawunti buukiin micayyoo kana immoo obboleessa ishii harkadha jechuudha kan jiru. Gaafa kana maal godha mucaan kun haadha manaa qaba garuuti dhaqee jechuudha mana seeraa deemee akkaawuntii ishii kana irratti hiisisuudhaaf akkuma keetti jechuudha. Micayyoon kun obboloonni kan durbii ishii immoo hin jiru jechuudha warrumti dhiiraa. Sana booddee kana gidduutti mucaan obboleessi ishii kun qabame namaa walitti bu'ee mana hidhaa galee ijoollee warri durbii ishii kun immoo otoo inni eenyuyyuu hin dhaga'in callisiitoo gara biyyaa kottu jedhanii micayyoon kun gara biyyaa galtee. Sana booddee akkaawuntii moobaayilii jechuudha. Akkaawuntii moobiliidhaan irratti bantee akkaawuntii ishii sanarraa tiraansfoor goote jechuudha gara akkaawuntii biraatitti. Akka sanatti micayyoon kun maallaqa ishii baafachuutii dandeessee waraqata inni buukii akkaawuntii ishiillee jalaa dhosse jechuudha. Kanaaf iyyuu abbaan manaallee kan qabdan jechuudha. Namoonni hedduun keessanii buukii akkaawuntii keessan irratti isatti kennitanii kan inni irratti seef isin godhu jechuudha. Isa kanarratti seeraan nacaqasaa warri abbaa manaa qabda yeroo baay'ee karaa hundumaan jechuudha kan isin miidhamtani. Gaa'ela keessanis hin dhabdu, maallaqa keessanis hin dhabdu, ijoollee keessanis hin dhabdu, waan hedduu dhabdu jechuudha. Jireenya keessan gubdanii
biyya hormaa keessatti yeroo itti namaaf ergamuun hin barbaachifne yeroo ijoollee keessan guddifattan keessatti yookiin mana ijaarrannaa yookiin immoo ijoollee keenya guddifanna jettanii gaafa walii galtanii biyyaa baatanii walii galuu gaafa dadhabdan abbaan manaan keessan jechuudha. Akaawuntii bakka birrii sarratti hin ergu kophaattan ergadha jettanii inni fuudhuutii danda'a jechuudha. Otoo isin gara biyyaa hin galin yookiin immoo jireenya biraa eegaluutii danda'a. Gaafa kana inni maal godha? Buuka akaawuntii keessan kana inni hiisisa jechuudha. Maallaqni kuni akka ba'uutii hin dandeenye haati manaa koo bakka dhossaadha yookiis immoo haati manaa kiyya kun hin jirtu na biraa walitti buunee jirra. Maallaqni kun akka isochoone jedhee keessi isinirratti banee akaawuntii keessan kana hiisisuutii danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni jechuudha ani karma gaariidhaaf fudhadha jireenya keessan diiguudhaaf otoo hin taane maallaqa keessan dabqa keessan akka hin dhabneef waan ta'eef iyyuu kanaaf iyyuu wanti isin gochuun isinirra jiraatu warri akka sanatti abbaa manootii keessanii wal lolaa jireenyi keessanii akka sanatti hiika dhabdanii hedduun keessan of ajjeefna hedduun keessan biyya namaatti afaa jettanii kana dhoksanillee hin jirtu jechuudha. Kanaaf iyyuu warri akkasii ta'anii miidhamanii darba waan ta'eef iyyuu warri wanta akkasii sana keessa jirtanii akaawuntii moobaayilii keessanirraan banattanii jechuudha. Gara akaawuntii biraatti tiraansfer godhachuuti dandeessu otoo kisii yookiis immoo akka maallaqni keessan achirraa hin baane akka hin godhin otoo hin godhin jechuudha. Kanaaf iyyuu hordoftoota koo of eeggannoo akka taasiftanii fi wanti jiru isa kanadha. Maallaqa keessan namni irra baasuutii hin danda'u garuu isin irratti hidhuu danda'u isiniin jedha. Yaanni qabadhee dhufe kanumadha. Yaanni dogoggoraa yoo jiraate na of galcha jecha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naa tura. Sheer gochuu akkasuma immoo yaada qabdanillee barreessuutii hin dagatina. Viidiyoo kana yoo jaalattan sheer godhaa.